My name is Abdurrahman Kesan from Kesan School of Language. Today, I came back to teach you the ways of, time telling. Okay, when someone asks us a time, the way that we can reply in English language. Okay, so today I'm gonna teach you, the way that we can tell a time. Okay, in short, telling a time. Har'aan tana kalaaluudhaa deemnu sa'aatii himuu yogguu tokko namni tokko nu gaafate karaa sa'aatii ittiin himnu barannaa jechuudha. Sa'aatii akkaataa ittiin himnu sa'aatuma barannaa jechuudha. Kanaafuu akkuma whiteboard irra barreeffama irraa arguu jirtan kana tartiiba isaa eegdanii qabachuu dandeessu jechuudha. Telling time, the topic, okay? Sa'aatii himuu jechuudha. The first one, let us see. It is 6, okay? Kan jalqaba akkuma argaa jirtan kan afaan Oromiffaatiin sa'a 6:15 jedha. Kan jalqaba sa'a 6:15. Afaan Ingilizii yeroo ibsinu it is 6:15, okay? It is 6:15. 6:15 jechuudha. Yookaan immoo tuyyuu it is 6:15, okay? Daqiiqaa 15 6:15 yookaan erga 6 ta'e daqiiqaan 15 darbeeraa jechuudha. Kun immoo it is 6:15 ka jennu kun jechuudha. Lammaffaa yogguu sa'aatii himuu barbaanne mee sa'a 2 fi daqiiqaa 55 yogguu jennu sa'a 2 fi daqiiqaa 55 it is 2 akka jechaatti 2 fi daqiiqaa 55 jennaami 2:55 minutes jedhamaa miti garuu sa'aatii yoo himamu akkanatti himamaa jechuudha. It is 5 to 3, okay? It is 5 to 3. Sa'aatii 3 jechuu, okay? It is 5 to 3. Daqiiqaa meeqa? Daqiiqaa 5 qooda. 3 jechuu daqiiqaa 5 qooda jechuudha. Okay? Sure. 2 fi 55. It is 2:55 minutes. Ka jennu kana yoo sa'aatii himnu it is 5 to 3. 3 jechuu daqiiqaa 5 qooda jechuudha. Oh, the other one is it is 12:10 jedhaa miti. 12 fi daqiiqaa 10 jedha jechichi. Yoo sa'aatiidhaan himnu it is 10 past 12. Okay? It is 10 past 12. Maal jechuudha? Sa'aatii 12 fi daqiiqaa 10 jechuudha. It is 10 past 12. Okay? 12 daqiiqaan 10 darbee jira jechuudha. 12 fi daqiiqaa 10 jechuudha karaa biraan. Or it is 10 after 12. Okay? Or it is 10 after 12. 12 daqiiqaa 10 jechuudha. Now the other one is it is 1:50 jedhaa miti. Kana sa'aatiidhaan yeroo ibsimu it is 10 to 2. Okay? It is 10 to 2. Sa'aatii 1 fi daqiiqaa 50 irra jira sa'aatiin keenya. Sa'a 1 fi daqiiqaa 50 irra jira. Isaa sa'a 1 fi daqiiqaa 50 irra jiru kana yogguu afaan Ingiliziin ibsinu sa'a 1 fi daqiiqaa 50. Yookaan immoo sa'aatii 2 jechuu daqiiqaa 10 hafe jennaa miti. Sa'aatii 2 jechuu daqiiqaa 10 hafe. It is 10 to 2. It is 10 to 2. Okay? Daqiiqaa 10 qooda sa'aatii 2 jechuudha jechuun. And the other one is 6 fi walakkaa yoo jennu 6 walakkaa. It is 6:30. Okay? It is 6:30. Or it is 6:30. 6 fi daqiiqaa 30 yookaan immoo 6 fi walakkaadha jechuudha. It is 6:30. 6 fi walakkaa. Or it is 6:30. 6 fi walakkaadha jechuudha. 6 daqiiqaan 30 darbee jira jechuudha karaa biraatiin. Kan biraan immoo 5 fi 45. Amma sa'aatiin 5 fi daqiiqaa 45 yookaan 6 jechuu daqiiqaa 15 hanqataa yogguu jennu. It is 5:45. 6 jechuu daqiiqaa 15 hanqata naami. Sa'aatii 5 fi daqiiqaa 45 yoo himnu 6 jechuu daqiiqaa 15 hanqata yogguu jennu. It is 5:45. 6 jechuu daqiiqaa 15 hanqoo jechuudha. Ruubii ka jennuun kana jechuudha daqiiqaa 15. And the other one is sa'aatii 3 fi daqiiqaa 25 jedhume. Sa'a 3 fi daqiiqaa 25. Okay, sa'a 3 fi daqiiqaa 25 yogguu jennu. It is 25 after 3.
Okay, it is 25 after 3. Sa'aatii 3:25 jechuudha. It is 25 after 3. Okay, sa'a 3:25 jechuudha. And the other one is sa'a 9:10 jennume sa'aatii 9:10 hundaayyuu gosa gosaan laalloon nati sa'aatii 9:10 yogguu jechuu barbaanne it is 10 past 3. I mean that 9. It is 10 past 9. Okay, sa'a 10:10 it is 10 past daqiiqaan 10 darbe sagaliif jechuudha. Sagalii fi daqiiqaa 10. It is 10 past 9. And the last one sagalii fi 45 jennume amma sagalii fi 45 it is a quarter to 10. Okay, sagalii fi 45 jechuun daqiiqaa 15 tafa sa'a 10 jechuudha. Sa'a 10 jechuun daqiiqaa roobii tafe yookaan immoo daqiiqaa 15 tafa jennaa miti. It is a quarter to 10 jenna jechuudha. Sa'aatii sagalii fi daqiiqaa 45 jechuudha. Yookaan immoo let's say sa'aatii 12 saafidha jennu. It is 12 o'clock. Sa'a 12 yookaan immoo sa'a 1 it is 1 o'clock. Bakka sharpii akkas ibsinaa jechuudha. Kanaafu these all are expressions when we want to tell time. Okay, when someone asks us time, the expressions that we may reply, depending on our time. Sa'aatii qabnu irratti sa'aatii ilaalle amma sa'aatii nagana jennee ibsuudhaaf sa'aatii keenya ilaallanne kanneen as keessaa tokko mataa jechuudha. Kanaan ala gara biraata jedhee yaadu daqiiqaa 5 taatu 10 taatu odoo daqiiqaa 5 ta'e fakkeenyaaf ame sa'a 9 daqiiqaa 5 jennu. It is 5 past 9 jenna. It is 5 past 9. Sagalii fi daqiiqaa 5 jechuudha. So this all are about today's class. Until next time, thank you.